hubatan malee yoo itti fiigan gaarii miti. Jarjaraan waraabessaa maal godha? Kanaafuu waa hubachuun barbaachisa. Hubadda amata 13 wanni ani sitti himu sirriitti waa hubachuudha. Strategy should not be based on assumptions. It has to be based on facts. Jidduu kana akkuma haasaa jirutti hangan qoradhetti amma hubadhetti waa lamatu jaarmaaleen Amaara keessaa bayan ejjannoo xiqqoo ciccimaa qabatanii akka deeman godhu waa lama godha. Tokkoffaan jijjiirama takkaa'u transformation siyaasa Amaaraa keessatti dhufaa jiru. Lammaffaan jijjiirama takkaa'u dirreen siyaasaa Itoophiyaa banamaa deemudha. Wanni kun lamaan barbaachisaadha. Jijjiiramni siyaasaa hogganoota siyaasaa Amaaraa jidduu dhufu akka jennu sabboonummaan Amaaraa dhiibbatee gara fuulduraa bahuu isaati. Gartuun siyaasaa Amaaraa political class jennuun baroota nugusaa akkaataan itti dantaa isaa adeemsifate. Gartuun hawaasaa kamiyyuu saba kamiyyuu akkaataa ittiin deemsisu naareetiiviidha qaba jechuudha. Zamana nugusaa warri yeroo san turtanii beektanii Solomonic dynasty-dhaan maqaa warra nugusaatiin ka socho'aa ture. Buzuu warqa sirruman jedhee miti. Suni sochima isin gootaniin sochuma manguddoon keenya gaafas dardaraa godhaniin yeroo kufee bara darguutetti eega darguun Hayilee Fidaa faa nyaate booda na shibiriin ka shibiriin humna warraaqsaa erga nyaate booda eliitiin Amaaraa ammas deebi'ee biyya qabatee maqaa sabboonummaa Itoophiyaatiin waraana biyyattii wajjin military state nationalism fayyadamee socho'atu maqaa Itoophiyaatiin. 91 booda yeroo humni sun mo'amee humnoonni sabaaf sablammiidhaa Eertiraanis Oromiyaanis Tigraayeenis mo'atanii qabatan haala duraa saniin deebisifachuu waan hin danda'aminiif qoqqoodamni uumame. Kunis dura Profeesar Asraffaa wajjin Amaarummaa ifatti fudhatanii socho'uudhaaf mallaa Amaaraa Dirjit dhaabuun ni yaadatama. Garuu Amaarri kun lama jedha Pooswaangii fi hayyuun Raashaa tokko. The two face Amaaraa jedhan kunis Arban Amaaraa yookiin immoo cultural Amaaraa ka jennu warra aadaa Amaaraa magaalaa keessa jiru kan uummate jira. Ethnic Amaaraa ka jennu immoo kan Amaara magaalaa ala gama olii jiru jira. Humni kun lamaan akka itti ilaaluu qabu. Siyaasaa olaantummaa achi keessatti ka qabu ka magaalaa kun waan ta'eef itti wacee Amaarummaa harkaa buusee ammas maqaa Itoophiyaatti deemuu yaale. Kun filannoo 2005 irratti humna horatee ol bahe. Garuu osoon bilchaatiin state power qabachuudhaaf waan utaaleef humna mallasaatiin dhaamee cabee jechuudha. Sanii as sochiin Oromoo kun as bahuun wantoota adda addaatiin wal qabatee sabboonummaan Amaaraa amma bahee jira. Dhugaa dubbanne hawaasni Amaaraa keessa ture hagas mara eliitiin isaa baay'ee irraa fagaatee kibbarra waan tureef uummata baay'ee ijaaraan ture dura. Amma garuu roorroo wayyaaneen gootanis caaseffama waggoota 27 kanaanis dhaloonni haaraan nu wajjin mana barnootatti barate as bahuu kanaanis wal qabatee ufiin boonuun akka Amaaratti yoo sochoone malee akka Itoophiyaa sanatti gabayaan amma booda bitaan jirtu yaanni jedhu waan harka olaanaa qabataa dhufeef ummanni Amaaraa yeroo ammaa kanatti dadamaqiinsa guddaa keessa seenee jira jechuudha. Dadamaqiinsi Amaaraa irra keessa jiru ka 2016 keessa jiru hawaasni keenya keessa ture fakkaata. Kontekstii kana hubachuun barbaachisaadha. Gabayaan arra Amaaraa arra Amaarummaa bitti. Warri poolitikaa immoo waan gabayaan bittu gabayaan dhaqan. Akkasimi amma hoggansi siyaasa Amaaraa keessaa bahu ka Itoophiyaan deemulleen ka Amaarummaan deemulleen eenyutu irra Amaaraaf dubbata ka jedhuun wal dorgomaa jiran. Ejjennoo Tigraay irratti calaqqisiisanis yoo fudhatte eenyutu irra jarattiisan dhiiba ka jedhu.
amma immoo Oromoon waan baay'ee keessa deemuu qabnu waggaa 450 waliin jirruuf if duuba deemanii naareetiivii tokko tokko fiduudhaan eenyutu irra Oromoo dhiibarratti wal dorgommiin godhamaa jirti amma. Kun amma internal transformationii Amaara keessa dhufe. Haala kana daran akka danfu ka godhe immoo waan waggaa dabre kana keessa. Egaa qabsoo qeerrootiin humni wayyaanee aangoo irraa darbame booda dirreen siyaasaa bal'atee jira. Liberalization ka jennu democratization ganaan seenne liberalization keessa seenne jirra. Dirreen siyaasaa bal'atuun kuni yaadni akka babal'atu. Gurmaa'inni bifa adda addaa akka babal'atu. Dorgommiin yaada akka babal'atu. Pluralization and polarization akka dhufu godha. Yaadni babal'ata akkasuma immoo akka addaan dhifatu godhee jira. Kanaaf sabboonummaan Amaaraa hiree gaarii qaba. Sabboonummaan Oromoo qoree jalatti guddate. Advantage disadvantage qaba. Sabboonummaan qoree cunqursaa jala guddatu in qancaraa yeroo dheeraa itti fudhata garuu bilchaata tolba. Sabboonummaan sirna demokraasii keessatti sirna demokraasii illee jechuu baannu bilisummaan jirtu keessatti dhalatu dafeet guddata. Aadatuma dafee guddatuun garuu baay'ee lafeen horatu. Senegal wannan jedhu. Kanaaf haalli amma jiru sani. Kan hubachuu dhabnee callifnee yoo ka'u taallu taate gaarii miti. Sabboonummaan Amaaraa mayiruun yoo itti beekame Oromoonis Amaaris hundinuu yoo sirriitti hubatee kontekstii kana historical force wanni jedhamu laafaa miti. Waan amma hogganni Amaaraallee dhaabuu danda'u miti amma. Fakkeenyaaf gadduun dura dhaabachuu yaale na fakkaata. Galaana kun galaana guddaa. Galaana guddaa gakka'e. Margadaan akkana qabda malee dhaabuu hin dandeettu fuudhee siin deema. Gadduu fuudhee deemeen beeyta. Sii galee galaana dhaabuu hin dandeessu. Akkuma Muktaar Kadiir fuudhee deeme sanitti fuudhee deeme nama tokko jechuu kiyyaa miti. Nama adda addaati haa taatu historical force waan ta'eef kana hubachuun barbaachisaadha. Kana kontekstii kanaan yoo hubanne obsaa hogganan jedhu tokko haa hubannu. Ana kiyyatti hirellee miidhallee qabaachuu danda'a sochiin kun. Amaarri akka Amaaraatti gurmaa'ee dantaan kiyya kanaa daangaan kiyya kanaa achi narraa siqii lakki asin siisii jechuu eegaluun Itoophiyaatti nagayaa fiduudhaaf walqixxummaa sabootaa fiduudhaaf faayidaa qaba natti fakkaata. Maaliif ka amma dura nu rakkise tokkoon Itoophiyaa jedhee dhufa ati Oromoo kun Somaalee Tigree ta'ee dhufa Itoophiyaa ijaaruuf ta'a. Tokko gubbaa ta'e nu rakkise. Rakkisa ture biyya saniif. Amma namu asiin xiyyaa ana balu jee yoo taa'ee waliin mari'atanii negotiate godhanii wayirra ga'uudhaaf bu'aa qaba. Ka gaariitti yoo qaba. Hoggansi Amaaraa itti gaafatamummaa cimaadhaan socho'uu qaba. Hubannaa cimaadhaan socho'uu qaba. Mararaa guddinaa waan jedhu qaba. Sabboonummaanii akka farda qeerreensaatiidha. Bakka itti yaabbattu malee bakka itti irraa buutu hin beektu. Farda lugaama hin qabne beeke saruu qeerreensa. Sabboonummaan kamiyyuu ka Amaaraallee ka Oromollee ka nama hundatu. Sabboonummaan akka nuclear enerjiidhati. Nu keessa ka ture mormiin ture wanni kun nuclear yoo dho'e nu fitaa kanaafuu sabboonummaa Oromoo kana dhiifnee adeemnu haja'u. Nu ka jenne lakki nuclear energy in dho'a jennee dukkanan bullu safety valve itti kennee itti fayyadamne. Safety valve itti kaa'uu qaba jechuu hoggansi Amaaraa. Sirriitti hubachuu danda'uu qaba. Itoophiyaafis Amaaraafis gaarii ta'uu danda'a sabboonummaan kun yoo sirriitti fayyadamame. Yoo garuu immoo keessattuu bakka mootummaan gadi hin ciminitti bakka sirni sabatiinsa hin qabnetti bakka immoo sabboonummaan sunis intellectually sirriitti grounded hin ta'initti sabboonummaan Oromoo cafaqamee keessaas yaatamee sabboonummaan Oromoo gaafa Biqilee irraa ka'ee gaafa Hussein Soraa fa'aa irraa kaasee gaafa Elemoo fa'aa irraa kaasee gaafa Baaroo fa'aa irraa kaasee gaafa Hayilee fa'aa irraa kaasee Leencoo fa'aatti dabree marii guddaan bilchaatee dhufe. Kanaaf amma haga fedhes yoo gatan tare nu qooduufis hoggaa yaalan xiqqoo akkana inni deebinuu fi cimina santu jira. Cimina san horachuu danda'uu qaba sabboonummaan Amaaraa. Akka horatuuf immoo gargaaruu danda'uu qabna. Through constructive engagement.
reactive ta'uun qabu. Reactive ta'uun qabu. Of eeggannaadhaan deemu. Kana hoggaa jennu gadaa jennu bishaan kun nurra haa garagaluu jechuu miti. Bishaan ofirraa qabda. Yookiin dura dhaabbatta yookiin ofirra dabarsita bitta. Baraaf furguggee maal godhan? Gajjanii bara dabarsan yookiin immoo ofirraa achi qabanii jechuudha. Sani kontekstii saniin beeku maaliif hin kana dheeressa sanitti himu. Amaaraaf Oromoon humnoota gurguddaa gaanfa Afrikaati. Humnoota gurguddoo gaanfa Afrikaati. Ummata seenaa dheeraa waliin qabu. Seenaa akkamii ta'etti keessa seenuu nu barbaachisa. Ummata daangaa dheeraa waliin qabu. Ummata jireenya bal'aa waliin qabu. Amaarri saba xiqqaa guddaa Oromiyaa keessa jiru. Minority Oromiyaa keessa jiran keessaa guddaan Amaara jechuudha. Naannoo Amaaraa keessas sab xiqqaa minority jiru keessaa guddaan Oromoo jechuudha. Sini gara wal keessa jirra. Akka gareelee biraatitti amma laali nama walirraa lalabeettu waggaa wal fuudhu. Warra walirraan dhaqiin wandaluun gaafa walii geddu kan guurratee isillee makaraja qabatee innillee akaasa qabatee daa'ami. Ka walirraa horeewo. Alamooni jira, koortii jira, maali jiraami? Xaaxaa qabnaa jechuun nuuf jarri. Kanaaf walii guutti jarjaruun laaftu miti. Walirraa cal'ifneetuma ukkaamsinee sin dabaru. Gadi bilcheessinee mari'annee walii galuu barbaachisa. Isaanis ijaaraman haa sochoosan nullee hin ijaaramne hin sochoofne. Anaa bakka Oromoon jirtutti fully confident wanni rakkoon qabu. Dantaa keenyas hin beeyna. Cimina ijaaramaa cimaa qabna akka warra asii gadi ergitanii miti lafa hin jirru namni ijaaramaa sun rakkoon qabu agartanii jirtu torban lama dura rakkoon qabu. Garuu wal mormuun nuuf Amaara jechuun wal mormuun rakkoon qabu. Atakaaroon rakkoon qabu. Warra gara walitti bu'iinsatti. Debates, arguments are welcome. Garuu iggitiitti tolchuu gara walitti bu'iinsaa fi jeequmsaatti akka hin buune gochuun barbaachisaadha. Kanaaf hoggaa dubbattanis ilaalcha kaleetiin dubbachuun hin barbaachisu. Godaanni isa qabnu yoo hooqaa oolle bochorree ofitti godhu malee bu'aan qabdu. Bochorree beektu nu wada malee gaariin qabu. Hin dagannu. Garuu tuttuinee ofitti hin kaafnu. Tuttuqaniinillee ofitti akka nu kaasanis hin goonu. Abbama fedhe wajjinu. Nuyi warra du'eerra haaloo ba'uudhaaf hin qabsoofne. Obboleeyyan keenya nu biraa du'an dhiiga keenya baasaa hin jenne. Namni haaloo naa baasaa yaadu hin jiru dur irraan garratti. Ummata kama jirutti kabajaa nuu godha. Oromiyaa saamicha irraa hafte misoomsa saba kana hiyyummaa keessaa baasaadha. Dhaamsi nuti wareegamtoota irraa qabnu jechuudha. Kanaaf waan haasofnu keessattuu dhimma Amaaraa wal qabatutti of eeggannoo barbaachisa. Jeequmsa seenuu qabu. Garuu mariin serious ta'e amma hireen uumamee jira. Akkuma beektan yeroo dheeraa hamma diisiitti dhaqeetti ture bara jara wajjaa osoo hin beeytanii mana. Amma bilchaatti wanni hangaafsan isaaniin jechaa ture wanni hangaafsan hoggan Oromootiin jechaa ture wanni maal ni kan yeroo gabaabaa tokko maal jama sheekota enjiraami alaak enjiraafacha ka yeroo gabaabaa tokko saniin goonuu sirri maddi gabbara hafalleti walii galuu qabnaan jechaa jira nuuf Amaarri sirritti sabni lamaan kun sirritti walii gallaan biyya gadhaabuu danda'a. Walitti buunaan gaanfa Afrikaa san jeequu danda'a. Kanaaf obboleeyyan keenya Amaaratis mirga isaaniiti. Qabsoo uummanni kun godheen bilisummaan dhuftee uummanni Amaaraa gurmaa'ee waan na jalaa hirratte jedhu waan na jalaa jallatte jedhu dubbatatuun waan gaarii na gammachiisan akka nama tokkotti. Namoonni qabsoo qeerrootiin hidhaa bayan har'a ol bayanii injifannoo argame saniin bilisummaa bayanii dubbachuun aarsuun qabu nu boonsuu qaba. Bilisa baafne nama bilisa baafne bilisummaa isaatiin akka nu arrabsu goone nu boonsa kuni osoo wayyaanee taate hidha darbitiin darbinu nama no hidhamuun maal akka ta'e beeyna ajjeefamuun maal akka ta'e beeyna ukkaanfamuun maal akka ta'e beeyna nama ukkaamsinu haa dubbatu
mana hidhaa keessaa kaboo akka goone akka tifoozoo keenya ta'uuf miti. Walaba ta'ee dantaa isaa waan itti fakkaate heeraaf seera eegee akka dubbatuuf jechuudha. Kanaaf sanirlee hedduu wanni deemuu waan barbaadu natti fakkaatu. Gara dhimma Finfinneetiin wal qabatee deekoo kanaan wal fakkaata. Dhimma Finfinnee dhimma guddaa. Godaannisa Oromiyaati, godaannisa Oromooti. Kanaaf dubbiin Finfinnee yoo kaate kan rafellee hirribaa dammaqa. Garaa jiru dhaladhu maleedha. Ka du'ellee boolla keessa sosocho'a beeytu. Haa ta'u immoo wanni hundi yeroo qabaata. Osoo kiyya osoo wanni kun amma ba'uu baatee naa wayya ture dhimmi Finfinnee. Maaliif bakka biyyi kirkiraa jirtutti bakka siyaasaan biyyattii seeraaf sarara hin qabaatinitti dhimma gurguddaa atakaaroo uumuu danda'u kana furuun nama rakkisa. Finfinneen magaalaa guddaa Oromiyaati. Seenaanis seeraanis dhugaan biraa immoo jira. Magaalaa sabaaf sablammoonni baay'een keessa jirani. Qonnaan bultoota keenya miidhaa ka jirtudha. Kanaaf dantaaf mirga jiraattota Finfinnee keessa bifa eegsisuun bifa seeraan eeggamuun dantaaf mirgi qonnaan bultoota naannoo san jiranii bifa seeraaf sirnaan eeggamuun waastinaa assuraansii bifa qabuun aangoo taayitaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu bifa ifa ta'een aangoo mirga bulchiinsa Finfinnee Oromiyaa keessatti qabu bifa ifa ta'een lafa kaa'uu barbaachisaa jechuudha. Kun marii guddaa gaafata. Kun marii seeraa gaafata. Marii seenaa gaafata. Urban planning gaafata. Amma wanni deemaa jiru waan Finfinneeti miti. Waan harreefu si jeesantu deemaa jira malee jiraataan Finfinnee tokko Oromiyaa irraa kutamee akka biyya biraatti jiraachuun akka hin danda'amne. Wanni nu jechaa jirru kuni Finfinneef gaarii. Finfinneen akka guddatu sustainable development akka argattuuf yoo ka barbaadamu taate hariiroon magaalota araddaalee isii marsanii jiran wajjin jiru bifa wal gargaaruu danda'uun furamuu danda'u qaba. Gaafin abbaan asan kaase waa'ee koyyee faccee namni waan hubatiin qaba natti fakkaata. Gaafin jedhamu manneen sun maa kennamanii miti. Manneen kun daangaa magaalatti kiiloomeetira 20 hanga 25 bayan ijaaraman. Koyyee facceef magaalaa jidduu qonnaan bulaa baay'ee jiran malee kun saamicha lafaa osoo qofa osoo hin tahin jireenya warra buqqa'ee qofa osoo hin tahin ka buqqa'uu hedduu irratti illee waan murtaa'e. Kun Finfinnee waan ta'eef kan morminu Adaamallee yoo kataatu taate Adaamaan bal'attee bokkuu dabartee yoo kajaartu taate jidduutti dura dhaabbatamuu qaba. Magaalaan pilaanaan guddatu qaba. Magaalaan qonnaan bultoota guddisaati ka guddachuu qabdu. Transform gocha qonnarraa gara industiriitti gara sarviisiitti guddisaati ka deemuu qabdu. Manneen kun maaliif namoota kennamanii miti? Manneen kun seera ala ijaaraman hogguma ijaaramanis. Seeraan ala ijaaraman. Jurisdikshinii magaalaa san jala hin jiran. Amma Adaamaan dhayitee Awaashitti takkaahuu Walancititti calliftee yoo manneen jaarte imaammataa wajjin kenniisa tajaajilaa wajjin wal qabatu jira. Manneen kun kan jenne kana teenya hogganoota siyaasaa wajjinis mari'annee yeroo jiru wajjin dhaga'uu didan malee. Manneen kun magaalota godina addaa Oromiyaatti haa dabarfamanii liqaa isaanii wajjin. Warri ixaa gaafate magaalota naannoo Oromiyaa kanarraa haa fudhatu ka jenne. Abalumaa fudhataa miti. Miti maa fudhataa miti. Garuu wanni tokko namuufuu ifa ta'uu qaba. Master plaanii dhiiga ijoollee 5,000tiin dhaabse. Durriyyeen fadhee lafaa ka'ee ixaadhaan jijjiiruu hin danda'u. No way. Hin jiru wanni akkanaan jiraatu. Maaliif? Tuffi kun. Madaa keenya faashaa irra keenya sooqi idda itti naqanii hanxiitti suuqu garuu hin hayyamnu ta'uu hin danda'u kuni. Waan nama dhukkubsaati. Dhaqeetiin arge. As jiraattanii miti warra Minnesota
Minnesota jedhama, Minnetonka jedhama, Mississippi jedhama, maqaa warra Native Americaati. Native America eessatti agartan? Kamachaa'ee diragaan dhama'ee kararra deddeemumi. Qonnaan bulaan tuulamaa naannoo Finfinnee jiru akkasitti jiraata beekta, akka namatti jiraachaa hin jiru. Kana beektu? Ummanni keenya naannoo sanii an kiiloomeetira 500 irratti dhaladhee guddadhe. Nu bira namni irra barate naannoo sanirra. Nu Finfinnee keessa dandalaaqaqna kiisha kaayanne namni keenya kadachiisan irraa ashkara kadhattuu beeytu amma waan godhan manneessan keessatti dura kaasanii wardiyyaa maa ta'aa jechaa ture waggaa 2 dura amma wardiyyaa illee hafe maaliif wardiyyaa ta'uuf warra mana san keessa jiraatu keessa nama 2-3 ragaa fidachuu qabda achi keessa jiraatu warra achiitiif isa ragaa fidatare kanaaf dhimmi qonnaan bulaatis dhimmi furamu malee dhimmi daangaa wal qabatu furamu malee dhimmi magaalatti furamu malee haalli amma ittiin deemamu kun sirrii mitii jenne yaada gorsaa dhiyeessine fudhatamuu dhabe waatu ture beeyta gara ijoollee teenyaatiinis gara namoota biraatiinis bakka qeeroon tun facaate abdii dhiiftee tuun obbidiyoo makamte tuun facaateedhan isaan faarsaa nama jaaraa turre quban qaban malee humni qeerroo kaamma dura caalaa humna guddaa qabarra. There is no way injifannoo kaleessa arganne kennisiisuu dhiisitti taakkuu takka of duuban deebi'amu. Kana agarsiisullee barbaachisaa ture reessaniin. Humna wal agarsiisan malee beeyta yookaan buutiin mataa namatti raafti. Kanaaf saniif godhame abbaasan gara dhimma jaarmaalee siyaasaatiin wal qabatee dhufu ofirraa geggeessitaniit ummata biyya gannayitanii asitti tokko goona jara tanaa jee konferansii beeka qopheessine tahite konvenshinii qopheessine sagalin akaafi diddiimatti jedhe beekta uummanni arge asitti akka kun hin taaneef konvenshinii lamaan ka qopheessine balaan alaa kun naganni chirichaaroo biyya alaa kun seenee uummata keenya kan qoqqoonneef paastar gammachuun tokko jira waan hin godhin qabu baay'ee xaaree beekta baay'ee maxaarre 2020tti wantatti san garagalchuu barbaane yeroo ayyaana isa jarreedha hiddan qabdu daftee kuftee nu kasaarsite silaa osoo ga'e 2020 osoo ga'e rakkoon horan dunuumamu amma odoon bilchaatiin nyaachuu dhufee jechuudha odoon bilchaatiin yoo nyaatan rakkoo qaba kanaaf amma warri galeellee gale rakkoo ala kanallee akka tokko gadi fidan haga tokkollee irraa ittisuu yaalutti jirra ani walitti dhufanitti tokko ta'an abdii jedhu hin qabu ani ofitti kijibee sittin kijibu garuu uummata Oromoo chirechaaroon gurgurachuu hin dandeefnu no way ummata keenya gosaan amantiin naannoon qoqqoonnee ittiin deemna dhukkuma kana beektaa oppidootti illee fidan jidduu takka ummata keenya lixaat irratti almost akka paartititti jaartee irratti duulaa turte oppidoon bifa nama qaaneessuun no way dhaabsifnee jirra jechuusa nu fixan malee warra qeerroo yoo fixan malee tokkummaa dhiiga Oromootiin jaarame lafee Oromootiin jaarame kana chirichaaroof hin dhiyeessinu dhiifnu kayaada gaariin qaba jedhu jaarmaa wajjin imaammata isaa bilcheessee uummata keenya dhiyaate sagalee uummata keenyatiin ni filama qawween nurra turullee ittiin dhiifnu qawween nu yaabbachuullee ittiin dhiifnu abbuma fedhe yoo ta'e kanaaf civic society jaaraa jirra abbaan fedhe har'a Oromiyaa keessa qawween turuu hin danda'u qawweenis ol ba'uu hin danda'u amma booda kan nama baasu kan nama buusu nu biratti uummata keenya biratti ummata qofa kana civic society jaaruudhaan miidiyaa cimsuudhaan irratti jabaannee deemuu nu barbaachisa humni Oromoo akka cimuuf amma falli qabnu almost waggaa 10 ol OPDO bilisoomsu marsaan dura sabbooda OPDO aggomsu sabbooda OPDO cimsu sadarkaa jedhamuun adda qooddannee hojjechaa turre ka dura lamaan irratti milkoofnee jirra bilisoomsuu irratti milkoofnee jirra aangomsuu irratti illee milkoofnee jirra
Akka biyya bulchitu godhuu irratti kun qofaa jirti. Qofaa jirti amma. Amma hireen jiru dongora hojjetan beekaa ta'u nulleen jara unconditional support goone suni xiqqoo akka malee hubatan natti fakkaata. Probably lammaaf biyyi hojii federaalaa kanaan beeyisii waan ta'aniif hattuunii fi gantuun lammaan keessaa gadi harcaasee hundi itti deebitee dhaabatte. Warri Arsiin, Harargeen, Wallagga, Jimma, Shimalaan of keessa ari'e hattuun Finfinneetti ol yaatee sadarkaa caffee federaalaatti aangoo qabattee jirti. Tun immoo jijjiiramni yoo dhufe boru seeraaf hin dhiyaadha. Waan hin hatee fi waan hin ajjeeseef hin gaafatamu waan jettuuf tokkummaa Oromoo qooduu irratti ce'umsa kana gufachiisuu irratti of duuba nu deebisuu irratti amantanuu amanuu baattanuu akka kaleessatitti ilaalcha dhiphummaa qabdaa jechuun namni hurgufamaa jira. Namoota kumaatamaan lakkaa'aman bulchitoota godina Wallaggaatii fi Gujii jiran walitti qabanii Adaamarra turan. Oppidiyoon qabsoon tuni harcaaftee kuffiftee gimgamaa seensiftee ijoollee sabboontota lammaan achi keessa seensise nama 45 qofatu hafe nama 1000 wayii keessa. Kana deeggaruu hin dandeenyu. Paartiin biyya bulchu kun deeggarsa uummata Oromoo yookaan qabaachuu danda'u taasisu sabboonummaa Oromootiin guutamuu qaba. Namoota dandeettii qaban ofitti qabachuu danda'uudha qaba. Namoota sabaaf naatoo qaban ofitti qabachuu danda'uudha qaba. Abbaa garaatiif gaararraa ofitti guutee uummata Oromootiin deemuu hin danda'u. Paartii saniifuu hin ta'u. Kanaaf carraaqqiin nuti amma godhaa jirru paartii san baraaruudha. Paartii dirqama guddaa irra jiru. Akka Oromiyaatti dirqamatu irra jira. Akka Itoophiyaatti dirqamatu irra jira. Ambitious plan ta'ee baafatee socho'aa kan jiru muummichi ministeeraa. Paartiin waan kana ce'umsa gurguddaa kana ba'aa gurguddaa kana bakkaan baasuu danda'u. Kan sabboonummaan guutame, kan dandeettiin guutame, kan amanamummaa qabu, kan nama ciccimaa of keessaa qabu malee dullattii kaleessa abbaa isaa hayyee gamaa gamana ergachaa dachii saamsisaa tureen gara fuulduraa deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wal'aansoon ammas goonu kadeeggarree tiim lammaami sabboonummaa ofitti qabatee dhugaa waan nu galcheefimi. Sabboonummaan Oromoo gaaza qabsoo Oromooti, humna qabsoo Oromooti. Oromoon dhuga qabaa. Waggaa 25 isin hataa turre, isin ajjeesaa turre, dhiifama nuu godhaa isiniif dalaynee jennaani miti. Ammas yoo ta'u taate warra akka lammatti dubbatu, warra akka lammatti hojjetu barbaanna malee akka warra kaleessa giddiin ofirraa buufnee isaan wajjin deemuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf isaanis kana tarkaanfii fudhachuu qaban. Hojii cima hireen amma nu qabnu yoo taate yoo hoggansi isaanii tole jedhe humna qabnuun itti seennee jara cimsinee paartii cimaa akka ta'an godhu yoo toledhan. Lakki ODP irraa tan sharaatannee oppidiyoo taanee akka kaleessatti lafa Oromoo gurguraa icciitii Oromoo diinatti kennaa lagaatti kennaa deemne yoo kan taate alternative biraa uumuudha jechuun. Kanaaf amma serious core discussion has to start. Hoggansi bifa adda addaatiin jirus hojjechuudha. Isa wayi akkasumara ulfaataa miti. Akkasumara ulfaataa miti. Waa dhannaaruun uummata akkanatti ijaarame uummata akkan dammaqe biratti hin shakkina. Hin taatu taanan torban lamatti ka bishaan fakkaatu kana ijaarree isin agarsiifna rakkoon hin jiru. Waa itti seennan silaachi fuullaaf malee hin dhiifnu beeytaniimi. Ammatti garuu prioritiin kaanuma ta'a jechuudha. Dhimma wabootiin wal qabatee kaka'e an akka nama siyaasaa qorateetitti akka nama Oromoo yaadutetti akka nama waa'ee ce'umsa kanaa waggaa dheeraadhaaf irratti hojjetee tokkootitti sadarkaa kanatti uummanni Oromoo waraana bosona jiru isa hin barbaachisu jedhee amana. Mee waa isin gaafadhu. Arra falmaan kanurra jirtu Gidaamitti moo Finfinneetti? Baddannootti moo Finfinneetti? Humni keenya ka jiraachuu qabu Finfinneedha. Bilisummaan ati qaattu guddatu warra dheeytan agartan hin jirti. Bilisummaan tanuma tagaraatti miti beeka. Bilisummaa san gabbifachuun
misooma itti dabalatuun lafa qabsiisuun hojii. Har'a kan barbaachisu humna nageenya Oromiyaa cimaa ka jallaa Oromoo karatti deebisu ka Oromootti mataa lulummoo lakki as jirraa jedhuun nu barbaachisa. Waraanni Oromoo ODP'n ergite ABO'n ergite gidaamitti wal lolu humna Oromoo dadhabsiisa malee humna Oromoo hin dabalu ma isinitti meemi OPDO tanarraa ani confidence hin qabu haa taatu garuu isii karatti deebisuufis isii kararraa maqsuufis qawween nu barbaachisu. Isii dhiisii abbootii isii warra isii kalaqeeyyu qawwee malee bakkatti galchineemi. Amma kan nu barbaachisu anka garaana nyaatu keessattuu ijoolleen keenya kan bilisummaa uummata kanaatiif bahan kan ta'uu qabu dhufanii humna addaa Oromiyaatitti makamanii xixiqqaa bitaa mirgaan godhamtu. Maqaleen beeytaan naqamtee ilaalteet mataa luutti waan biraatiif hin se'ina. Kanaaf kanarratti kana fashalsu irratti hooggansi ABO'llee looxxee seentonni OPDO keessa jiranillee nutti taphatanii jiran. Sirriitti nutti taphatan. Maaliif maqaa nama tokkoo qofa kaafte? Kallattiidhaan mootummaa keessa akka wanni kun hin milkoofne durarraa eegalee namni hojjate an waan argu qofan dubbadha beeka. Duuba lammaafaa biyyoota keessaa qabaatan isaaniif rabbi jidduu gaafa ragaan agarre sirriitti hima. Karagaan aan arge hooggansa olaanaa keessa ABO fi mootummaa jidduu araarri akka hin dhufne halkanii guyyaa akka hojjate Alamuu Simeetii fi ijoolleen nuuf bira kaa'e. Sirriitti irratti hojjetan. Waan Daawud Ibsaa barbaade ol waan diddama rootii ol waraanni kun akka hin galle namni akka waliin amanne miidiyaa irra ture barbaadin dubbataa agartaniirta waan keessaa dhiisa. Namni Oromoo ta'e namni mootummaa Oromiyaa keessa ta'e waraanni ABO hin galin jedhu waanuma yaaduuf illee naan galu yoo diina hojjete alatti. Rakkoo nageenyaa dheengadda nama an beekutu ajjeefame naannoo Najjootti mucaa akkam injiinaroota bakka namni hundi dheessee deemetti biyya misoomsuudhaaf albuuda diinarraa haftee uummata kana baasuudhaaf deemantu ajjeefame. Eenyu itti gaafatama kanaaf? Kanaaf itti gaafatamummaan guddaan ammallee mootummaarra jira. Nuyi waraana kana hin galchinaa galchuu qabnaa jennee hoggaa baanu boleen keenya mootummaa keessa jiru waan amanneef isaan booda immoo uummataaf duuba waan qabnuuf yeroo immoo hattuuf saamtuun duuba jettee waan akkanaa gootu saaxiluu itti fufnaa jechuu sanii miti jennaan humna ummataatiin hin buqqaafna of keessaa buqqaasu waan hin buqqaafna. Kanaaf gama ABO'tiinis akka jedhan kanaa miti. Asiin nu wajjiin waraana galchaa jecha caasaan ABO tokkichi nu wajjiin ejjechaan turre hin turre nurratti hojjechaa tura miidiyaan isaanii agartanii jirtan waraanni akka hin galle hin galina san qofaa miti ijoollee galuu deemtu kakaratti ajjeefamtee jira. Haadha siiqqee abbootii siiqqee buutamee jira katumamee jira. Kuni qaanii akka Oromootti namni hedduu amma reefu bolees maal jedhu waan lixaa kana maan gabaafne maal jennee gabaafna gurbaa Oromoon Oromoo ajjeefte jennee gabaafna bara dheengaddaa wayyaaneen nu ajjeefte dhaan isinitti himee isin boochisaa ture isin kakaasuudhaaf maalin jedhar Oromoon Oromoo ajjeefte jennee akkamitti gabaafna. It is shame wanni amma godhamaa jiru kun ummanni kun waggaa 4 hin dalaganne ummanni gama Wallaggaa Gujii kun waggaa 4 ammallee jalaan keenya walitti ka'ee dalagaa isaan dhoorgee jira. Haala amma kanaatiin itti fufnaan waggoota lamaan as deeman Wallagga beelaan dhumuu ta'a. Dalagaan hin jiru. Bunni hin guuramne buna yoo bosona keessa gale walitti dhukaasanii namni ajjeefama. Okay? Investarri dheessee ka gale hunoo akkanatti ajjeesanii. Amma waa'ee gadoo ka'ee deemu jira. Har'aan ka buqqa'e. Wayyaaneetu gaafa taayitaan harkaa ba'u deemu san akkuma Somaalee rakkoo uumuudhaaf achiin kaase. Garuu Gujii keessa sochii jiruun kan ka'e bunni akka jiru lafatti hafee jira. Barana Itoophiyaan buna alatti gurguruu dhiisi qeetti wanni dhugamu jiru. Ol bunni bayaan jiru. Kun gama diinagdeeti kan fidaa jiru jechuudha. This is so common sense. Ani qorataa siyaasaa ta'uu qabdu to determine this is stupid. Okay?
Kanaaf gama kanaan warra hidhame hiisisuu karoora qabna turre. Karoorri nu qabaachaa turre. Okay. Egaa OPDO'n sababni isiin deemtu waraana kanaa jecha nama hidhaa jiraatte waraana kana fuunee mooratti galchinee leenjifnee qaama nageenyaa haa ta'u namni hidhame hundi galaa lakkifamu. Amma hin bataraana'e. Waraanni amma tokko gale kuun hin galle. Baay'ee warri hidhame immoo hundi abaa'oo miti. Amanuu baattanii akkuma gaafa isin biyyaa isin ari'an sanitti nama hattutti quba qabe hundaan shaneedhanii hidhaa jiran Wallaggatti. Nama sabboonaan hundi jaarsi gurguddaan sheekii manguddoon qeesiin hidhamaa jira. Amma dhayxanii maalii ni nu achiin qawwee kenne achiin maalii kenneedhan saba kana hunda harkaa fuudhuudhaafi ummata lixaatiin dubbanne akkamiin dubbatin isin ajjeefnaa osoo jedhan Wallagga dhayne barnaa baqqalaan gari lachuu toop 5 irra jirtanii ajjeefamuudhaaf toop 1 itti ol siin enne dhayne dubbanne ummata kanaaf hedduun garuu hin kijibdisitti hima warri loolii cabsi jedhu kuni hin deemnaa gaaf jennuun jedhee Finfinnee ba'uu sodaate kasii miti akkasii miti ummata ofiitii yoo kayaadan taate dhugaa dubbatanii ummata kana gargaaruudha gaafata. Gara fuuldura soqotaa taate waraanni hafees galuu qaba. Kuni sabboonummaa kijibaa tokkotu uumamaa jira beeyta. Qawween barbaachisaa yoo ta'e ummanni Harargee waan jedhe dhagaa. Gaafa loluu qabu ummanni keenya lolee jira. Gaafa bosona galuu qabu hidda nyaatee muka nyaatee lolee jira. Har'a garuu siyaasaan kan barbaachisu waraanni keenya kan Oromiyaa keessaa humni nageenya Oromiyaa. Okay. Amma roorroo jiraa miti Oromoo irratti bakka adda addaatiin. Akkasii jarri kunuutti deebi'u waan akkasii jettanii miti. Humni waraanaa biyyaa har'a harkaa qabnu kun yoo nurraan dhoorgin waraanni asiif as jiru xixiqqaan kan bosona nurraan dhoorgu jechuudha. Shimala guddaa qabatee arcummeetti abdii horachuu diina waramseen yeroo duraatiif waan waggaa dhibbaa wayii duratti argin harkaa qabnaa jechuudha. Arcummee xixiqqoo lafaa fuunatti shimalli akka nu harkaan buune kanarraa of eeggachuun barbaachisaa fakkaata. Egaa waliigalatti waa'een laafinni naannoo Oromiyaa keessa jiru akkuma jirutti jira. Rakkoon waan gaarii hojjetanii jiran dhugaa ijoolleen. Garuu instituushinii laafaa waan qabaniif nama ofitti qabuu hin dandeenye. Hayyoota ijaarra jennee carraa'ine ofirraa nu shakkani beeytu. Nuyi siree jalatti qabu deemu waan siree jalaa fuudhu nutti fakkaata. Kanaaf waan nu shakkaniif nu gargaarsifataa hin jiran. Na qofaa minna hunda kasii galees ka biyya keessa hayyuun dandeettii qabu baay'ee namni. Humna OPDOota nama lasaan keessaa Oromoo keessaa qoshee bunaa qofa ka walitti qabee galche takka takkatu akka atara shiimoo keessaa san jiraami. Akka ataraa kanatti warri akka biyyaaf lammaa kun fa keessa bubu'e malee irra caalaasii jafala wanni beeytanii. Jafala kana qabatanii Oromiyaas bulchaa Itoophiyaas bulchaa diina gamaa gamanaa namatti ka'u qabatanii deemuun hin danda'amu. Is impractical. Dhugaa isiniin jaa beekaa Oromoo ciccimaa Oromoo hundaayyuu walitti qabannee yoo irra aanne hiree qabna. Maaliifi leecalloon harka keenya hin jiru jira diinagdeen harka keenya hin jiru. Diinagdeen harka keenya hin jiru. Instituushinii adda addaa of harkaa qabu warri Finfinnee dhayxan agartanii jirtanii. Kanarra aanuudhaaf humna OPDOtiin hin danda'amu kana fudhatan kana amananii fudhatuu danda'u qaban. It's impossible, is unrealistic. Warra akkasaan kanaan deemuu hin danda'amu. Kanaaf humna ofii cimsachuu ka barbaadan taate balbala isaanii bana.